Har'a odeeffannoo teekinooloojii simbiraan ga'ama. Odeeffannoon keenya teekinooloojii guyyaa irraatiif qindeeffanne immoo dhimma TikTokiiti. Akkuma beekamu appiin TikTokidha biyya Ameerikaa keessatti akka cufamu yeroo hedduuf irra deddeebiidhaan dubbatamaa tureera. Haa ta'u malee giddu seentummaa pirezidaantii Ameerikaadha Doonaald Tiraampiin appiin kun akka hin cufamne murtaa'ee ture. Amma garuu appiin kun guutumaan guutuutti murtaa'een gama Ameerikaatti akka gurguramu ibsamee jira. Murteen kunis ifa kan ta'e karaa hojii keessa olaanaa TikTokitiin. Murteen kun yoo hin raawwatamne ta'e ammoo TikTokiin Ameerikaa keessatti akka cufamu mootummaa Ameerikaatti murteesse. Kana hordofee dhaabbanni Chaayinaadha kan TikTokii bulchaatii jiru ByteDance jedhamu qooda TikTokii harka caalu investoroota Ameerikaa fi addunyaatiif gurguruuf waliigaltee mallatteessuu isaa dhagahameera. Hoogganaan TikTokidhaan kamisa darbee hojjettoota akka ifa godhanitti murtee pirezidaantii Ameerikaadha Doonaald Tiraamp hordofuudhaan Ameerikaatti gurguramuuf akka ta'e ifa godhanitti jiru. Akka odeeffannoon argametti ammoo gareen investoroota Ameerikaa kanneen akka Oracle, Silver Lake fi dhaabbanni investimentii Emirates kan ta'e MGX kan jedhamu TikTokii bitachuudhaaf qooda akka qabanis ifa ta'eeti jira. Akka waliigaltee kanaatti ByteDance yookiin ammoo dhaabbanni TikTokii hoogganaati jiru parsantaa 19.9 qabaata. Oracle, Silver Lake fi MGX tokkoon tokko isaanii dhibbeentaa 15 akka qabaatu ifa ta'ee jira. Qoodni hafe ammoo dhibbeentaan 30.1 investoroota ByteDancetiin akka hoogganamu yookiin ammoo isaan harkatti akka hafu murtaa'uusaas gabaasaaleen ifa godhaniiru. Waliigalteen TikTokiin investoroota kanaaf akka gurguramu ifa godhu kun ammoo hamma ammajjii gaafa 22tti akka xumuramus gabaasni BBC akkasumas Reuters fi CNN baasan ifoomseeti jira. Mootummaan Ameerikaadhaan waggoota dheeraaf TikTok irratti yaaddoon nageenya biyyattiitiin murteen gurguruu yookiin ammoo cufamuudhaa irratti hojjechaa akka ture ifa taasisuusaas gabaasaaleen kun ragaa bahaniiti jiru. Yoo waliigalteen kun hin milkoofne TikTokiin Ameerikaa keessatti akka cufamu manni murtii murteessee turuun isaanii yaadatama. Yeroo sanitti ammoo pirezidaantiin Ameerikaadha Doonaald Tiraamp yeroodhaaf akka turu akka murteessanis kan yaadatamudha. TikTokiin ibsa baaseen ammoo waliigalteen kun lammiilee Ameerikaa miliyoona 170 ta'an mirga dubbachuu isaanii yookiin ammoo mirga hawaasummaa isaanii hawaasa addunyaarraatii akka addachitan isaan taasisa jechuudhaan mormaa turuun isaas ni yaadatama. Haa ta'uutii malee fayyadamtootaa fi miseensotiin paartii Dimookiraatotaa tokko tokko investorotiin haaraaf fayyadama TikTokidhaa jijjiiruu danda'a jechuun sodaa qabanis ibsaati jiru. Miseensa Seneetii Ameerikaa kan ta'e Radio Weeks madda oduu BBCtiif yaada isaanii yeroo qoodanitti kun algooriizimii TikTokii dhugumaan nageenyaa guutuu argateerraa jechuu hin dandeenyu. Kun shira siyaasaa biraattu duuba jira jechuudhaan madda oduu kanaatti dubbataniiti jiru. Daldaltootiin xixiqqoon garuu abdii akka qaban ibsaniiti jiru. Isaanis investorotiin haaraam daldala xixiqqaa akka eegalan abdii guddatu jira jechuudhaan itti dabaluudhaan dubbatu. Akka TikTokitti Ameerikaa keessatti daldaltootiin xixiqqoon miliyoona 7 ol ta'an oomishaa fi tajaajiloota isaanii TikTok irratti ni beeksifatus jedhameeti eegama. Waliigalteen kun falmii fi marii dheeraa hordofee kan raawwatame yoo ta'u hireen TikTokii gara fuulduraatti maal akka fakkaatu yeroodhaaf wanti ifa ta'e ammas hin jiru. Walumaa galatti Ameerikaan guutumaan guutuutti mirga ishee kabachiisuudhaaf TikTokii gama investoroota Ameerikaatti deebisuu yookiin ammoo dachee Ameerikaa keessaa cufuu ejjennoo jedhu qabattee fuulduratti deemaa akka jirtudha gabaasaaleen kan mul'isan.